Namoonni barrii tolfattan yookaan ammoo hojjechiifatanii gatii mastaawotii baruuf rakkataa jirtan kun isin fayyada. Keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan har'a gatii mastaawotii tokko tokkoon kan isinitti himu ta'a jechuudha. Kaaree meeqa akka ta'e akkasumas kan mana tokkoo qarshii kuma meeqa akka barbaachisu viidiyoo qabadhee dhufeetiin jira. Maarree sirriitti viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Chaanalee kana sabiskiraayib godhaa. Haga xumuraatti na waliin tura. Gaafii keessan irratti hundaa'ee kan namoonni hedduun gaafatan jechuudha. Mastaawotii barrii yeroo ammaa kana meeqa wal jettan jechuudha. Har'a tokko tokkoon kan isinitti himu ta'a jechuudha. Viidiyoo har'a qabadhee dhufeetiin jira. Isaan dura mootuu namoonni chaanalee kanaaf haarawwataa ta'an baga nagaan dhuftanii sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan haga xumuraatti viidiyoo koo hordofaa isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota kiyyaa namoonni chaanalee kanaaf maatii taatan jirtanii sirra deebuudhaan anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii kun chaanalee odeeffannoo adda addaa irraa argattan jechuudha. Egaa har'a gaafii keessan irratti hundaa'ee egaa barrii tolfattanii kaatanii mastaawotii isaa galchuuf qarshii hagam nu gaafata akkasumas kaareen isaa meeqa akka jettan jechuudha. Bal'inaan kan isinitti himu ta'a jechuudha. Na waliin turaa isin jecha kabajamtoota daawwattoota kiyyaa. Kan isin irraa eegamu viidiyoo sirriitti dhaggeeffadhaa please. Viidiyoo dhaggeeffadhaa akkasumas laayik sheer na godhaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota YouTube kootii egaa akkuma isiniin jedhe har'a kan qabadhee dhufe mastaawotiidha. Mastaawotiin meeqaan galfama kan jiru jechuudha. Namoonni tokko tokko nuuf dhiyeessi mastaawotii jettanii akkuma beektan tartiiba yookaan taraadhaan asirratti kan isiniif dhiyeessaa jiru waa'ee ijaarsa manaatiin kan wal qabatanidha jechuudha. Yeroo hedduu isiniif maxxansaatiin ture har'allee qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Har'a immoo mastaawotiidha. Kaaree meeqa akkasumas waliigala kan man tokkoof ta'u qarshii meeqa nu gaafata kan jedhu jechuudha. Bal'inaan kan isinitti himu ta'a jechuudha. Mee ofsaan viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Nama hedduu bira ga'uuf akka ga'uuf sheer illee godhaa isiniin jecha. Egaa mastaawotii eega barrii tolfattanii kaatanii jechuudha. Mastaawotii galchuun dirqama. Eega geeffamee barrii manatti tolfamee ka'ee mastaawotiin safarameeti kan inni jarri mastaawotii dhaqaniitti isiniif gaxxaman jechuudha. Inni haala kamiini kan jedhu yoo jettan ta'e ammootu kaareedhaan deema. Mastaawotiin kun darajaa qaba. Baay'ee tokko wal caala jechuudha. Yabbinaa fi haphina wal caaluu isin danda'a. Gatiin jalaallee adda addaa. Fakkeenyaaf kan barriis akkasii kuni barree yeroo ittiin ol galamu jechuudha. Fireenchi dooriitti aanee inni birdoo mastaawotii jedhama. Isatu galfama jechuudha. Gatiin isaa immoo kaareen tokkoon ishee qarshii 1400 jechuudha. Kan fireenchi dooriitti galu immoo adda adda. Inni mastaawotii keessaan bakkee mul'atu ta'uu qaba. Namni asii ol hin argu yeroo gaara gadi keessaa immoo gadi ilaalamu bakkeen akka mul'atutti jechuudha. Mastaawotii akkasiitu gala. Inni ammoo kaareen yeroo ammaa kana akkasitti baay'ee gadi bu'ee jira. Qarshii 1700 kaaree tokko isaa bu'uu ni dandeessu jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kiyyaa egaa mana keessan akkasitti babbareeffachuu mastaawotii galfachuu namoonni barbaadan jechuudha. Odeeffannoon kun isin fayyada. Anis gaafii keessan irratti hundaa'etanii kan isiniif dhiyeesse jechuudha. Akkasumas kan maskootiitti galu kanuma akka fireenchi doorii ta'uu qaba jechuudha. Ziim jedhee ton taane fireenchi doorii wal fakkaata ta'uu qaba. Eeyyeen dirqama wal fakkaachuu qaba. Kan fireenchi dooriitii fi kan maskootii mastaawotii bifa tokkotu gala. Kan akka mastaawotii ilaallatamu fakkaate jechuudha. Baradoonni jedhamu ammootu kan inni galu yeroo hedduu magbiyaadhaatti jechuudha. Yookaan ammootu barri fireenchi dooriitti aanuun kan galfamu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf mastaawotiin wal caalaa haphii jira, yabbuu jira. Kalarii isaa ammootu isintu filata. Fakkeenyaaf kalarii akkasirratti argaa jirtanu akka gurraacha ta'e ka'ee akkasumas bifa magariisaatiin ka'e kalarii hedduu jira. Kalarii isin filattaniin isiniif galfama jechuudha. Akkamitti galfama yoo jettee anti ammootu dirqama safaramuu qaba. Dirqama barriin keessan safaramuu qaba. Akkuma gaafa dura barriin jalqaba safaramee hojjetamu mastaawotii isiniif galchuufis dirqama safaramee hojjetamuu qaba jechuudha. Jarree hojjetan isin dhattanii gaafattan dhaqanii mana keessan safaranii erga safaranii gidduu isaa hunda safaranii jedhanii maaliif sibiilli kun ferroon jira. Sibiilli barriin hojjetame kun bakkee irraan gadee namne waan jiruuf gidduu isii safaru jarri. Gidduu isii safaru maaliif ziim jedhanii kaareen ammaan jedhanu jalqaba kana jechuudha. Gidduu isii eega safaranii kaa'anii ammana nyaataa isin jedhu. Inni galee kanaaf iyyuu gidduun isaa erga safaramee xumuramee ka'ee manni keessa yookaan ammoo barriin keessaan kaaree meeqa akka barbaadu isinitti himu jechuudha. Sana booda dhufanii isiniif gaxxamuu danda'u jechuudha. Isiniif galee inni amma isiniin jedhee kan fireenchi dooriif ta'u kaareen tokkoon ishee jechuudha meetira tokkoof tokko gargaaraansii kan taate kaaree warreen beekne jirtu yeroo hedduu
nama hundaaf hin galu kaareen kuni. Kaara jechuun meetira tokkoof tokko. Gara kanattis tokko kan ta'e, gara kanattis tokko kan ta'e yookaan immoo roga 4 kan ta'e jechuudha. Kaareen tokkoonsi qarshii 1700 jedhanii gaafadheetiin ture. Ani odeeffannoo yeroo isin maxxansu deemeetiin gaafadhaa akkuma amma dura isinitti himaa ture. Kanaaf egaa kaareen 1700 asabduu sana booda barreen French doorii keessanii inni guddaan olii gara qarshii amman barbaadu yookaan immoo kaaree meeqa akka barbaadaa ta'e jaratu isinitti himaa jechuudha. Isinii galee kan maskootiillee akkasumas kan barree birootti kan galu yoo ta'e ammoo baraduu sana ta'uu qaba yookaan ammoo bifa gurraacha ta'een ta'uu qaba jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kiyya isiniif gala jedheetii yaada. Viidiyoo kana share walii godha please. Irra deddeebitanii waan gaafachuu osoo hin taane yeroo viidiyoon gadhiifame soo daawwattanii gaariidha isin jechuu barbaadetanii akkasumas hiriyoottan keessaniif illee share godhaa nama baay'ee biraan ga'a. Ani immoo akkasumas hamilee ta'etan naaf ta'a waan ta'eef like illee naaf tuqaa viidiyoo isin jecha. Ammas waan isin rakkisu yoo jiraate na gaafadhaa komentii jala naaf ka'a. Ani immoo akkasuma gaafii keessaniitiin waan isin barbaachisan taraadha yookaan tartiibaan asirratti kan isin maxxansaa jechuudha. Itti aansee ammoo fakkeenyaaf barri French doorii isa jedhamu kana guddaa isa tokko isatti aanu kan maagibiyaa yookaan kan ittiin ol galamu barrii xiqqaa sana maskootii lama kanaaf yookaan immoo waliigala kan man tokko qarshii meeqa barbaachisa yoo jettan biyyaansi yoo kam danate haga qarshii 20 caalu 20 wayi akkasiiti. Yeroo kalkuleetar godhamee hundisaa isaanii ba'u jechuudha. Kana waan caaluun fakkaatu. Qabiyaan amma 25 isin barbaachisuu ni danda'u kam danate jechuudha barreen. Kana jechuun barreenii fi fakkeenya barree 80 yoo hojjechiiftan mastaawotii 25 yoo jibaaftan walumaa gala haga 100ti. Yoo xiqqaate amma akka yeroo ammaatti barree sadarkaa tokkoffaadhaa fi mastaawotii kana galfachuu wajjin yoo xiqqaate qarshii 100 isin barbaachisaa jechuudha gurratti isin caloo. Tingoftiin sirriitti dhaggeeffadhaa yeroo hedduu warri isin nagaafatta waan ani amma dura dubbadhee darbee nagaafatu waan ta'eef. Kanaaf iyyuu salphumatti haala kanaan isaaba godhachuu ni dandeessu kabajamtoota daawwattoota kiyyaa. Odeeffannoo waa'ee mastaawotii dhabdanii namoonni rakkataa turtan kun isiniif baay'ee murteessaadha. Sirriitti dhaggeeffadhaa isin fayyadaa sheerillee walii godhaas jechuu barbaadetanii isinan jaalladhaa. Wanti isiniif hin galle yoo jiraate ammoo mastaawotiin kana fakkaata komentii keessan naaf ka'a. Ajatus gaaroomus yaada keessan gaariidha jajjabaadhutti fufii jiraa jirtu hedduun keessan galatooma isin jecha viidiyoolee hedduus gadhiisa isin jiraadha sallee deemaatii daawwadhaa. Sheerillee waliif godhaa jechuudha barbaada kabajamtoota daawwattoota kiyya. Kanaaf egaa taraa itti aanutti ammoo ammas akkasuma gaafii isin nagaafattaniin tartiiba keessan ilaalee komentii keessan ilaalee tan kanan viidiyoo isiniif hojjedhu ta'a jechuudha. Hordoftoota kiyya qaali baay'ee isin galateeffadhaa hedduun keessan jajjabeessaa jirtu galatoomiin jajjabaadhu akkasumatti itti fufii hojii gaarii hojjechaa jirtu galatoomaa isin jecha garuu kan xiqqoo isii natti hin tolle maal beektu viidiyoon kan kun nama hedduu bira ga'u dhabuudha. Osoo sheer walii gootanii ofiillee deeqaa 2-3 daawwattanii laayikii naa tuqxanii biyyoonsaa ol kaadhima waan ta'eef biyyoonsaa kanaaf baay'atuuf kan isin irraa eegamu hamilee naaf ta'udha jechuudha bakka. Viidiyoo dhaggeeffachuudha isin fayyada jedhanii kananii waan akkasii xiyyeeffadhe irratti hojjechu jechuudha. Viidiyoon gadhiisu warra biyya alaa fayyada. Biyyaansi warra biyya keessa osoo hin taane warra biyya alaa jirtan keessattuu shamarranis ta'ee dhiira warri mana ijaaraa jirtan waa'ee ijaarsaa irratti xiyyeeffadhe wanta yeroo hunda asirratti isinitti iyyuu infoormeeshinii akkasii isiniif murteessaadha. Maaliif namni biyya keenyaa waan dhugaa namatti hin himneef akka kan kana namoota sooshaal miidiyaa irratti waan akkasii bal'inaan dubbatan yoo hordoftan hedduu tokko isin fayyada jechuudha. Kanaaf jecha dhimma kiyya caala dhimma keessaniif akkasiin fayyadamaa taatanuuf akkasiin burjaajofniif akka namni sobaan isin hin shawwadne yookaan sobaan akka namni isin hin nyaanne isin fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana dhaggeeffattanii kaatanii dhugaa sabaruu hammootu deemtanii gaafachuu yookaan ammoo maatii keessan gaafachuu dandeessu akka jalatti isinitti himanu isin iyyuu beektu jechuudha. Biyyaansi dhibbatti dhugaa namatti hin namni keenya. Waan irratti qabee himaa waan immoo barachee tirfii godhee akka waa inni tasa qaala itti himuu waan danda'uuf jechuudha akka inni waan beekamaadha. Kanaaf ammoo oduu isinittiin dheeressuu kabajamtoota daawwattoota kiyyaa sagantaan kana fakkaata galatoomaa isinan jaalladha hunda keessaniyyuu yaadni keessan barbaachisa waan ta'eef hamilee naaf ta'a. Egaa barrii mastaawotii namoonni gaafataa turtan jechuudha yeroo ammaa kana haala kanaan beekuu ni dandeessu jedheetii yaada. Wanti isiniif hin galle yoo jiraate komentii jalatti naa barreessaa. Share aggaaroo post. Isin jaallataa
isinis jaalladhaa. Odeeffannoo irraa argattu. Galatoomaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u hunda keessaniyyuu.